ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক আসসালাম কবুল করুক আল্লাহ তাআলা কুরবানিরও আঞ্জাম ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক আসসালাম কবুল করুক আল্লাহ তাআলা কুরবানিরও আঞ্জাম এই মহিমা ছড়িয়ে পড়ুক সকল মুমিনের দিলে ঈদের খুশি ভাগ করে নি গরিব ধনী সব মিলে এই মহিমা ছড়িয়ে পড়ুক সকল মুমিনের দিলে ঈদের খুশি ভাগ করে নি গরিব ধনী সব মিলে maashaallah tabarakallah egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana meeshaa hordoftotii takka qabadhee dhufeetiin jira hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura maashaallah tabarakallah hedduu takka bareeda jechuudha akkuma argaa jirtan kana afataa fi ishiitaaf shaarbii akkasumallee mootu meeshaa bunaati assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtanii hordoftotii jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatu isiniin jecha egaa dura sagalee irratti isinii taasisaa ture haa ta'u malee immoo sagaleen garaagaraa keessa seenuudhaan hedduu na jeeqaa jira sammuuna kan akka duraan viidiyoo itti horaabutti na deemaa hin jiru sanumarraa ka'ee sagalee haarawaa irrattidhaa jira jechuudha ammaan tana akkana isiniin jecha kallattimaan gara meeshaa obboleetti xiyyaatti isin dabarsaa minxaafi kana diimaa naan jettee turte garuu diimaan baay'ee dhiiga ta'ee jennaan natti hin tolle kanatti fuudhee walirraa ni deema rakabootii isinii yeroo lamaa dachaa wajjin qabdii teemira qabdii zayitii qabdii minxaafi kana jechuun kan amma jalaan afi kiyya bunnitu jira sufratu dhose malee jechuudha kan isii akkan xuroofne fachi keessa baasuu dhabee gizee fe'an jechuudha akka nama laastikii hojjaa deemuu jedhe egaa akkana isiniin jedha achi qabee isinitti agarsiisuudhaan egaa gatii isaa hojii isinitti kan himu ta'a isin agadhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana laayikii sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jaa hordoftoota kiyyaa inni biraa mootu akkuma argaa jirtan kana minxaafii kanarraa isinii ka'a minxaafiin kun kan rakabootii na bira jiru rakabootii hundi isaanii siilivarii saniiti qarshii 1,600 minxaafiin tun 2,500 tokkoffaaf lammaffaa qabdi lammaffaan isii bakka kamittuu argama ka tokkoffaa kun garuu ajaan dhufa malee gizee baay'ee hin dhufu namni ka gatiin qannasu bita waan ta'eef jechuudha eegasii rakabootiin kun qarshii 2,800 isiniin irratti daradamte fireen ja'an tun qarshii 1,650 siniin tun immoo qarshii 3,000 daarzana gurguddoo tanatti daarzana fudhattee didiqoo tan ammoo barbaadde tana jijjiirattee itti fayyadamtu jettee jirti haadha ofiitiif maashaallah tabarakallah rabbii yaada muraada isii haa guutu dhugaa dubbachuuf haadha abbaa ofii gammachiisuun hedduu takka namatti tola akkana siinjaa inni biraan mootu akkuma argaa jirtan kana burcuqqoo shaayiiti burcuqqoo shaayii daarzana tokko diizaayinii garaagaraatiin jira akkuma isinitti mul'ataa jiru kan tunitti luka qabdu tun immoo lummuxxii qarshii 1,100 as biratti mootu jookii kana qabdi jookii maayikaati baadiyyaadhaaf hedduu takka bareedaadha kana isin jedhu baadiyyaan burcuqqoo hin sarmoo osoo hin ta'in akka maayikaa kun filatamaadha jechuudha qarshii 3,000 akkuma sirra jiru kana diizaayiniin garuu jijjiiramuu danda'a garaa isaa keessa jechuudha kaan immoo burcuqqoo firee ja'a qabaa jookii tokko zayitiin qarshii 1,600 asitti immoo teemira ni yadhee ture garuu yeroon darbus ni dhaqqabaa firee 3 naa godhinaan jette jirti qarshii 350 firee 3 hii godheefi jira jechuudha obboleettiin tii dafee birriin birangee asna birangeenye ture jechuudha sanii fi amma saa ta'u malee waan ni yadhisan dhimma godha jettee teemiras godhattee jirti akkasumas ka maashaallah tabarakallah uffata firaashii 3 fi tiraasii 2 qabdi firaashii lamatti uffisanii uffanni kun hedduu bareedaadha keessattuu warri baadiyyaa fi jettan tokkoffaa jajjabina qabaa lammaffaa mootu xurillee hin danda'a jajjabinni isaa kun ka uffata majaliisaa ka duraan dhufe jechuudha ka duraaniiti hedduu jajjabaataadha adagallee hedduu danda'a kanaafuu isatti ajajachuu dandeettanii kaan faashin amma dhufe mootu lammata biraan godhuu fi dandeettan namoonni immoo gizee akkanatti firaasha kana nu ajajju uffata biraa wajjin nu uffata jechuun qiyyaaree wajjin nu ajajuu dandeettaa warri jettan akka barbaadanitti 2-3 illee yeroo kana hojjechiisan san yeroo masallikkeetii saniin hojjetamuu danda'a yookaan garuu sirrii hin dhufu eega kun amma ergamee jedheen booda uffata isa biraa oo jettan kolbatti namaan dhufu jechuudha gizee makana dalagan san garuu yoo uffata gizee 2-3 jettanii ajjettan yeroo masanitti lakkaa'amee dalagama maashaallah hedduu namatti tola hidhaan dalagsiisee fi ziippiinii miti kun akkuma argaa jirtan kana isimatu diizaayinii kanatti ergee jechuudha hedduu takka namatti tola uffanni ittiin godhamiin kun as bira jira kuwwani egaa viidiyoon goone malee meeshaa sarpiraayizii hundi keessanuu galata'uma warri ijoollee teessanii sarpiraayizii gootanii itti gammadda meeshaan biturratti hedduu takka gammaddanii keessaan sagalee naa godhaa jirtan warri ijoollee teessan bira ga'ee haala bareedaan itti ta'e jettanii naa deebistan uffata hedduu jaalatan jettanii naa deebistan galata'uma ulfaadhaa maallaqa keessaniin isinii ajajee isinii bita jechuudha hordoftoota kiyya
yoo jaalatanii hojiin keessanitti tole wanni isin godhuu qabdan wanni biraa gargaarsa biraa osoo hin taane chaanaaluma kee sabskiraaybii godha laayikii godha sheerii godha isiniin jaa namoonni shiitii kan ammoo akkam jettan shiitiin kun shaarbiin isaa diriyaaf isaa ta'eef shiitiin isallee shaarbiiwwan duubaayiti jechuudha ka biyya keessaatii miti shaarbiiwwan kunniin akkuma argaa jirtan kana firee sadii obboleeyyan kiyya jettee jirti haadha ofiiti immoo darbannoo firee lama jettee ufumaa suuraa natti ergite uffatallee haa ta'u meeshaallee gizaan fakkeenyaaf anamma gadhiise kan qofa jira miti jechuudha ka birallee ni jira namni baay'ee waanuma argina namatti screenshot godha malee jechuudha. Shaalii kanallee firee lama naan jettee jirti jechuudha. Darbannoo firee lamatti naan jettee haadha ofiiti. Suuraa isiin natti ergitee irraa kan fidee fi isiniin jaa hordofti shiitiiwwan normaalii na bira jiranii shurraabii tanas shurraabii isa xiqqoo gadi ga'u kana barbaada taanii miti kana godhi naan jette. Isa kana hedduu furdaadha gadillee nama gahaa kiisii qaba akkasuma qulfii qaba jechuudha. Kana fakkaataa hedduu takka bareeda. Kanarraa immoo ofirratti qaba isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha gatii isaanii wajjin namoonni shiitiin kun hin gabaabbatu siin boonaan jettan shiitiin kun tokkoffaa meetira 3 miti 3 walakkaa fi 3 ruubii na bira jira akka barbaadanitti yoo godhatanii hin gabaabbatu nama kamittuu ni ta'a hawwatatti illee nama normaalitti ijoolletti xiqqoo dheeratu mala garuu dheeratu wayya gabaabbatu irraan akkasitti yaada uffata tokko birrii baastanii bittanii yoo gabaabbatu hedduu nama aarsa garuu yoo dheerate rakkoo hin qabu sanuu ka addaan baafattan gizee 2-3 miincitan malee uffata irraa mursiisina annan mudate gizee baay'ee uffata kanneen biteet darbannoo yoo na tole fa'aa bitee yookaan harka guutuu hodhisiisee osoo miicciin muddamee irraa mursiisee yoo miicci immoo yeroo gabaabbatu jira kanaafuu daftanii uffata kamuu irraa mursiisina yeroo lama takka miiccitanii san irratti ilaaluudhaan irraa gabaabsu wayya malee ka gabaabbatu bareedaa miti kanaaf walumaa galatti maal isin jechuu fi shiitiin na bira jiru ka gabaabbatu miti jechuudha nama kamittuu ni ta'a nama keessan akka jettanii gaafattan ramadaana jala geessinee binnarlee hojjettan booda biizii ta'a nama bitattanii lafa kaatu isin wayya namoonni akkasnaan jettan gara keessaatiin egaa wanni isii afaan isii kana fakkaataa dhiifama meeshaa bunallee isinitti agarsiisee jira sinii buna darzana tokko sinii gurguddaa san hojii darzana gimaash ammoo sinii xixiqqoo san hojii dhufiitii dachaa gootee jirti maashaallah isiniin jaa gatillee isinitti himee jira kunoo maashaallah sufraa nyaataatiif ka buna qabdi sufraa nyaataa laalaa gini dheeratu likkima firaashiitiin jechuudha ka bunallee akkasuma rakabootiin isaa jidduu jira akkuma isinitti mul'atu kanaaf namoonni asbeeza garaagaraa maatii keessanii barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedha lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 6 karaa waasaappiitiin heloo jedha lakkoofsa birallee asirra isinii kaaya amma kallattiimaan godhadhee isinitti agarsiisa sagalee dura irratti haasa'ee ture garuu mootu sagaleen hedduun ajeeqaa jira sammuuna kana jechuudha nama qulqullinaan waraaballee yoo jedhe sagalee alaafaatu keessa seena jechuudha gizee waraabbamu kallattiimaan amma akkuma argaa jirtan kana kunoo maashaallah kootii kana isinitti agarsiisa kootiin kuni kunoo akkuma argaa jirtan kana jira guddaadha yabbuudha akkasumallee qulfii qaba kiisii qaba qarshiin ittiin bitame qarshii 2,500 kana olillee jira 4,000 jira 3,500 3,000 illee jira kana yoo gadhiisne kana qofaa miti jechuu miti jechuudha hordoftoota kiyya akka jettanii warri yaada yoo jiraatan jedheeti darbannoon kunillee kunoo waltarra isiniin jedhee jira saayiziin isaa diqqaa kashaarbiin isaa diqqaa kashaarbii guddaa wajjin gatiin tokko miti kun 1,800 kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha hordoftoota kiyyaa wodhaa wajjin 1,850 garuu akka fedhii keessaniiti anatu akkana mursiise malee gabaarra ka jiru hunduu shaarbiin isaa diqqaadha ani waan ofii argeef akka faxooraa ga'utti meetira 2 mursiise jechuudha akkasin namatti tola kun immoo shaalii hindiyaati baay'ee bareeda ka ta'e halluu lamatti fuudhee fi jira silveriif yookaan irsaasii fi bunni jechuudha amma itti aansuun shiitii kanneen isinitti agarsiisa shiitiin kun nama kamiifuu baay'ee dheeraadha ka hodhame maashaallah uffatu qofa ka gogoraa hin qabne naan jette ka gogoraa qabullee yoo barbaadan ni jira jechuudha ka gogoraa qabuu fi hin qabnes ni jira amma kunniin gogoraa hin qabu kun akka argaa jirtan kana hordoftoota hedduu bareeda jechuudha maashaallah inni tokko kana kalammataa immoo kunoo isa kana namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedha kunillee ni jira dachaadhaan jechuudha kun amma gurgurame garuu ni jira kan gurguraminis bifa garagaraatiin jira diizaayinii garagaraatiin jira jechuudha kanuma qofaa miti kana bira jiru aynaa garagaraatiin jira shaarbiiwwan tun halluu isaatti garagara malee diizaayinii isaa baay'ee walitti dhiyaatu baay'ee bareeda faashina ammarratti jechuudha namni kamuu ni fayyadama ammarratti faashina shaarbiiwwan kuniif shiitiin olirratti diriyaa guddaa san harkisuudha kun qopha jedha jechuudha namatti tola akkuma diriyaati garuu wanni isaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa laayik sheer gochuu hin dagatinaa guyyaa gaarii keessa naa oolaa baay'ee